isaanii deebiseefu nama 20 inta maal abbaa keessaniitiif aadii na gaafata takka warra aadii na gaafate warra ammaa kanni warra ammaa kanni warra aadii na gaafate guutuu keessan ofirraa bulook isin godha ish faayidaa maal barbaadan narra aadii na gaafatanii maaluma barbaaddanii aadii na gaafatta rooba akkam jetta nagaa jira alhamdulillah maalumaaf aadii na gaafattanii maaliif aadii na gaafattanii aadii na gaafattan mee maal isin fayyaduuf na jalatti sheer godhatuuf waan fi poosti gootan wallahi isaniif aadii na gaafatan namni baay'een argee jira wanne isin na jala fiddanii sheer isin gootanillee isin sheer illee godhu akka namni argullee godhu isin bira lixa kana fa'aa aadii na gaafatti ijoolleen baay'een nan beeka ijoolleen namni ijoollee aadii waan jala qabuuf warri ana jala laaltanii keessan na jala sheer godhatuuf waan fi gadhiiftan tokko wanta akkasiin jiru wanta akkasiin jiru ani faayidaa keessanii السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام نرتي قراتن لي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نمني باين سلاما قراني مالي في متى قبت نمني باين سلاما نرتي قراني مالك كتاتن لي بيكو ور سلاما نرتي قراتن اسم جلا كريجرا ور الشمار كفوني كبجمتوتا في جالتمتوتا قادي جولي أورمو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ورد افتن بقى افتني ورد افن الليب اكم جفتا نتنا قافي رحمن ربي سنبرا جراتو اسم جد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نمني يادك ابدن اللي وانا الرت دبت الرتي نمني يادك ابدن اللي كوتاتي يادك يسن دبر فتا أنا دوران درسي اكو مكاليس سيو دبت لي واي امتكينا بكون دتو مني كينا دررمات ابكون دتو امتكينا لفين كيسا تتبدي آجرتي waan ummata keenya irraa ganama galgala haasawuun dirqama warra tiktokaatillee waan jedhuuf qaba warra tiktokaallee akka gaarii isinirra deemuudha akka gaariitti keessattuu dhalaa arsiitii fi korbeessa arsii jechuudha korbeessa tumaaleeyyii arsii tumaaleeyyii faayidaan qabne taarsii likkii tumaaleeyyii areeda gaffifiltee areen re'ettuun baya gaffifiltee sooshaal miidiyaa kanarra arakaata adda addaa gootu likkii isinitti mun barbaachisaadha isinirra deemaa jechuudha sheer godha biraan nagaa dhala arsiita dhirsa dhabaaf ilma dhabdee asirra abbaa argiterra irraatee dhirsa kiyya jedhaanii ooltullee likkii isaanitti mun barbaachisaadha ummanni keenya hin beelaa ummanni keenya hin dararama ummanni keenya hin dhumataa jira bakka maraa oromoon dhumataa jirti nu biyya kana keessatti akka barbaanne taana akkatti uf daganne bichatu na dhibi'an akkamitti biyya tiyya dagadha akkamitti ummata kiyya dagadha akkamitti ummati kiyya waan ummanni kiyya keessa jiru akkamitti irraa cufadha akkamitti jamaarra bixuriitiin ummata kiyya irraa jihidhadha ummanni oromoo bakka maratti beelee ummanni oromoo bakka maratti rakkateeti cinaachi ilma abbaa oromoo cinaachi haadha oromoo cinaachi ijoollee oromoo daa'imman marti karaa irraa dachaate raasatti keessaa yaa'aa jiraa jechuudha lafeen isaanii har'a isin tiktooka kana keessa galtan yoo akkanatti sirbitan yoo ummanni keenya bakka maraa dararamu yoo oromoo waan adda addaatiin miidhamtu yoo ummanni keenya bakka maraa beelee bakka maraa bakka seenu dhabee bakka maraa dararamu akkamitti nadhoonii fi tumaalessi hoolaa kasheeka ofiin jedhu korbeessi hoolaadha sooshaal miidiyaa kanatti beera qabatee asiin deddeemee ajandaa qaarrallee ajandaa isinii baasee jedhee yoo nutti himu anin saalfadhe maalitti jira ummanni oromoo maalitti jira biyya keessaa oromoo maalitti jirti gandi kee yaatu maalessa hoolaa yaatu maalessa re'eedha maalitti jira gandi kee namticha dhalaa olii gadi oofu dhalaa wajjin tiktooka keessaa dhalaa wajjin sirbu achii dhalaa fuudhanii asirratti poostii nurratti godhan dhalaa maraattuu akkaaf haala dhabde akkaaf gara dhabde har'a isii poostii godhaa jirtan malee ummata keessan ka beelee ummata keessan ka dararamee jedhu namni isii beera quuftee waan taatu wallaaltee dhirsa dhabaaf ilma dhabdee tiktooka keessatti dulloomtee jette har'a fuutanii sooshaal miidiyaa kanarratti nurratti olii gadi ooftanii jechaadha isin ummata qaanyiin qabne isinummaan maal akka ta'uuf warri beera tana poostii gootan maalii poostii nurratti gootan maal barbaaddan kanaan feesbuukii keessan guddifattanii kanaan feesbuukii keessan isinii guddata kanaaf wanta baalagee baaftanii yoo isin maxxansitan kanaaf feesbuukiin keessan kan wallaahi kanaaf hin guddatu waan barbaadde tiktooka keessaa waan gaarii fuutee achirratti poostii goote feesbuukiin kee kanaaf sii guddata kana namni silaalee faayidaallee siin qabu namni silaalee kana sheer siin godhu achi jalatti laayikii koomentii kolfaa kennanii hin deemu
har'a ummanni keenya bakka maraa miidhame jedhanii bakka maraa lallabamaa jira. Gabbaatanii furmaata tokko ummata kanaa godhuu diddanii keessattuu korbeeyyii sikkoo mandoota tiktooka keessaa hobobsituu jechaadha beera kaanitti warra hobobsuu malee waan biraatiif hin dhalatin isin faayidaan keessanii tumaaleeyyii hoolaa ta'niin ta faayidaan qabne tumaaleeyyii hoolaa ta'niin ta nyaattee raftu faayidaan isii maal nadhootti hobobsaa oolu korbeeyyii achi keessaa hobobsaa ooltu jechaadha tumaalessa tortoree fi korbeeyyii achi keessaa hobobsaa ooltu ka hobobsitee illee waan finne jechuudha hin qaanfattanii isin yoo namni isinitti iyyu yoo namni bahee kutaa keessan arrabsu kutaa keessan ka arrabsu ummata keessan ka beelee namni bahee yoo namni isin arrabsu isinummaan coraa maalii qabdan nama tokko waa jedhe fuutee namni yoo gosa kee arrabsan fuutee dhalaa achirratti arrabsiteen bu'aa akkasiin qabu ufiif xiqqeessite ufiif qallalchite ufii kutaa kaawwanii gadi uf oolchite har'a ummanni kee yoo beela'u baatee iyyitee har'a ummata keetii iyyitee yoo waa godhu baattee sagalee taatee fi hoo jettee bakka keetii tokko yoo iyyite furmaata tokkotu dhufa ummata keettu bakka buqqeessanitti deebi'a har'a dalagaan teessan maali tumaaleeyyii sikkoo mandoo maal dalaydan dalagaan teessan maali korbeeyyii maal dalagaydan korbeeyyii faayidaan qabni maal hojjetan tumaaleeyyii re'ee ajooytuwwan wannummaan isin hojjettan wannummaan isin tiktooka keessa dalagaan teessan tuni maal isinii maaliif hin qaanofne maaliif hin saalfan dhalaan arsii akkamitti safuu fixattee akka argite taate har'a namni tiktooka keessaallee maraatee akkaaf gara dhabe dhugaa isinitti hima oduma ijoolleen oromoo guutuun maraattu sirna ta dhabde dhalaateen dalagaa hamtuuta dalagaa jirtu dhalaateen qannachi tokkichaa fi foon marti ajaayaa jedhan har'a fuudhanii olii gadi sooshaal miidiyaa kanarratti dalagaa teessan olii gadi isin butanii jechuudha tumaalessi namtichi sheeka ofiin jedhu kun tumaalessi re'eedhaa kun nama kutaa baaleetiin fakkaate namni kun ani salleen beeku nama kutaa baaleetiin fakkaate tumaalessi tortoraa kana namtichi akkana godhatu harakaata ajandaa fudhadha ajandaa qaba torbaan tokkoof ji'a tokkoof ajandaa godhadhaan hin jedha sirii hin qaanfattu jedhe bari hin qaanfattu ummanni kee dhumataa jira ummanni kee dararamaa jira ummanni kee bakka seenuu dhabaa jira har'ati maali dalagaan teessan maalisi dalagaan teessan tiktooka keessa gargara qabrinte yoo dulloonni kana dalaytu jara na manguddoo oromoo biraan argina tiktooka kana keessatti ummanni baalageen maqaa ofii balleessaa jiru ummata kana ijoollee qeerroo oromoodha akka malee tiktooka kana keessa duudeeta jettu taan arge qeerroo teenne qeerroo arsiiti dalagaa biraan qabdu durriyyee a'uuzu billaahi mina shayxaan rajiim haappi makanaan akkuma beeraa isaanillee haappi makanaan tottolchaniitumaan mataa shayxaana mataa samaa keessa ol filan achi keessatti duudan namni isaanii garuu maqaan isin hin dhiisu dhagay arsii gamaa taataa arsii gamanaa taataa maqaan kee akka tokkotti si waamamu akka tokkotti maqaan kee akka lamatti si waamamu akka tokkotti si waamamu arsiin takkitti yoo gamni rakkate gamanan hanqatu arsiin takkitti bakka ol fidduun qabdu odoo waan fedhe taate odoo huma feete kataatu taate arsiin tokko abbaan fedhe addaan si baasuu hin danda'u abbaan fedhe walirraa si fottoysuu hin danda'u garuu ummanni keenya yoo akkanatti dararamee gurraa hagana geenna maqaan keenya hagana ga'a maqaan keenya hagana nu guddata har'a yoo ummanni keenya beelee har'a isin sagalee dhabdanii fi ummanni keenya rakkate gargaaruu naa hafu hamilee walii horanii wal gargaarra jedhanii sagalee kennuun waan guddaa tokko bar waan guddaa tokko sooshaal miidiyaan kun sababni itti akkanatti ligidaa'e maali dargaggeessi dhalaa faayidaan qabne dhalaa wanni keessatti waggaa meeqaaf achi keessa ajooyite jala deema dhalaa har'a odoo deetteeti har'a odoo deette ilmaan kudhan deettu maratu achi keessa tattaaban beerri dhirsa qabdullee achi keessatti gayyaatee achi keessa sirbite maali dhirsi zabanaa kun a'uuzu billaahi mina shayxaan rajiim maali dhirsa akkamii heerumte nadhotu marra'aa jira bar zabana kana dhiira nadhotu olii gad ashkarakaraa jira quba funyaanin naqee dubartiin dhirsa qabdu takka akkamiin baatee tiktooka keessaati waa'ee jaalalaa sirba jaalalaatiin sirbite maaluma fayyada mee wanna sooshaal miidiyaa tiktooka kana keessatti wanta jaalalaati wanna jaalala sirba jaalalaa malee sirbuu malee wanti biraa wanta achi keessatti dubbatan hin jiru sirbuu bicha dhiira kaanii kaan ofitti fidanii dhiirillee dhalaa ofitti fidee wajjiin sirbuu eesh faayida maal si fayyada yaa akii maal isin fayyada
akkamitti barkanutti dhagaam kanutti mul'atu kun akkamitti mul'atu diti akkamitti mul'atu dilloota sitti komandu ta dhirsa dhabaa filma dhabdee achi keessa jaarte aboon akka keessanii kana dhiisiti ixif dirribii keessanii yuun dhufani yoo hermee bultii qaban maali kun tortoraawwan akkana sooshaal miidiyaa kana keessatti jaare Facebook kanarratti jaare hin saalfattanii xiqqishuu isiillee saalliin jiru jedhe xiqqishuu isii saalliin jiru hin argitan ijji teessan sirba malee maal argiti silaachi ummata beelee ummata dararage akkamitti bar'an yoo biyyi keenya biyyi sun ibiddi irraa bobo akkamitti sirbitti mul'ata jedhee barxalaa Oromoo tanni asitti bar odoo obboleessa isii awwaalan isin asitti TikTok keessaa sirbiti bar odoo obboleessa isii biyya awwaalle jedhanitti sirban itti himan isin asitti TikTok keessaa sirbiti suusii itti ta'e abboo dhalaan kaafiraa barra waan dalayduuf sirbituuf illee waan sirbituuf qabdi dalaydullee waan dalayduuf qabdi teennatunniin aqwaamii takkan qabdu saba ofii karakkatuun gargaartu saba ofii bira dhaabbattu saba ofiiti hamileen taatu faayidama isin TikTok keessaa gootan soqee dhabeeba rabbiin odoo achitti maaqabii wayii garqi isin godhe wallaahi billa odoo rabbummaan achitti maaqabii wayiitiin isin dhaye odoo isin TikTok kana jala fiide ummata faayidaan qabne ummata waa takka ittiin dhagaamne ummata laalaan ilma namaa tokko ittiin dhagaamne yaa akii biyya biraan qabdu biyyatti galtu biyyuma sanii gajjedhi gassaalfadhu gajjedhi haasoyni beera dhirsa qabdu yoomna waaji koomenti jala deemanii arrabsan haasoyni beera dhirsa qabdu akkatti fokkata waan isaan haasan ummata fokkata a'uuzu billaahi minash shayxaan rajiim namni yoo loles kaayyoo loluuf qaba namni yoo dubbatellee kaayyoo dubbatuu qaba namni yoo lolellee kaayyoo loluuf qaba isin kaayyoon keessan kaayyoo sirbaa bicha isin kaayyoo keessan kaayyoo akka fardaa marraayisuu bicha achi keessa dachaatanii an ummata akkanaa kana argine warabbal kaaba ani argeellee dhageenye waan zabana kana ganda maashar TikTok ganda maashar ganda azaaba alaamaa qiyaamaa dullachi gabbayeetiniin dhalaaf cinatti dheetiniin haga ji'a tokko na laala haga ji'a tokko ajandaa isinii baase jedhe tortora yoom dhabnin ajandaa ummanni nurraa dhumataa jira ummanni nurraa beelaa jira ummanni biddaa qawwee sirasaatiin nurraa dhumataa jira yoom ajandaa dhabne yoom ajandaa dhabne ajandaa nuu kennite namicha faayidaa hin qabne jaarsa dullacha argaan teessanaa baddu maqaan keessan kanaaf maqaan kenna nu bade wallaahi kanaaf maqaan kenna kanaaf gabbaanii nu arrabsan waan isiniif arrabsan sariin isiniif arrabsan sariin faayidaa hin qabne isiniif walitti nu qaban nu kaayyoo qabna yoo dubbannillee saba keenyaaf dubbanna yoo gargaarrillee saba keenya qajeelatti bira dhaabbannaa jechuudha garuu isin warri faayidaa hin qabne warri nadhoo bichaa achi keessatti itti ilaalee gororaa oolu dulloota odoo dhalte ilmaan 12 dhaltu achi keessa jaarte marti isii taappiin TikTokaa daa'imatti isii dachaa dulloota booyaa TikTokaa dibattee achi keessa akkana sirbaa ooltu isii biratti fuudhee gadhiise namtichi sunillee korbeessi re'eedha waate atarra korbeessa re'eedha isaanumaan na gubee isaanumaaf dhufe namichumaaf intala mul'iiti maatimii ta'uuf hin jettu san intaloon sunillee intala arsiiti ta abbaa argite